Adeemsa filannoo waliigala torbaffaa Itoophiyaa ilaalchisee yaadonni garaagarummaa guddaa qaban paartiilee mormitootaa fi qaamolee taajjabdoota biraa dhiyaachaa jiru. Federeeshiniin dargaggoota Itoophiyaa filannichi dimokiraatawaa, haqa qabeessaa fi amanamaa akka ture yoo ibsu, Koongireensiin Federaalawaa Oromoo kaafaa waammoo adeemsichi tiyaatira dharaati jechuun qeeqeetti jira. Federeeshiniin dargaggoota Itoophiyaa adeemsa kennisa sagalee filannoo waliigala torbaffaa ilaalchisee miidiyaaf ibsa kenneen filannichi nagaa fi haqa qabeessa ta'ee xumuramuu isaa beeksisee jira. Bakka bu'aan pireezidaantii Federeeshinii Aleksaandar Nuguseen dargaggoonni obsaan karaa tasgabbii qabuun sagalee isaanii kennuu taajjabanii mirkaneessuus dubbatanii jiru. Federeeshiniin filannoo kana irratti dargaggoota 32,000 ol taajjabdummaan akkasumas dargaggoota 2,500 ammoo qindeessummaan hirmaachisuu eeruun filannichi barumsa guddaa fi bu'a qabeessa jechuunis ibseetii jira. Gama biraatiin dura taa'aan Koongireensii Federaalawaa Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaa filannoon Itoophiyaatti adeemsifame kun tiyaatira dharaa ta'uu isaa dippiloomaatota dubbisanitti himanii jiru. Profeesar Mararaan adeemsa kanaan Itoophiyaa keessatti dimokiraasii dhugoomsuu fi nageenya waaraa fiduun akka hin danda'amne akeekkachiisanii jirani. KFO'n sababa kanaan filannoo bara kanaa fi isa waggaa 5 dura filannoo Jaaffaa irratti guutumaan guutuutti qooda fudhachuu irraa of qusatee jira. Haa ta'u malee akkaataa seera filannoo Itoophiyaatti paartiin tokko yeroo 2 walitti aansee yoo filannoo irratti hirmaachuu baate waan haqamuu irraa of oolchuuf jecha kaadhimamtoota muraasa magaalaa Finfinnee fi magaalota birootti muraasa keessatti qooda fudhachummaa dhiyeessuu isaa mirkaneessee jira. Kabajamtoota daawwattoota maatii oduu viizinii warroonni sabiskiraayibiin goone sabiskiraayib godha oduu waqtaawaa akkasuma biraan geenyuuf nu jajjabeessaa sinin jenna turtii gaarii qabaadha.